السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا كينيا كباجمو في جالتمو كنيني تورا يوتيوبي كينيا على دهف ميديا ران هردفا جرتن أكم جرتن فيا كيساني بقى جراتن بقى ربي نجيا في جاللان jiraachisee nagayaan guyyaa har'aatiin isin gaate har'as akkuma yeroo darbe sagantaa biraa haarayaa fi sagantaa bareeda ta'een walitti deebina akkuma jennee baallamannee turre guyyaa har'aas sagantaa ajaa'ibaa bareedaa fi miidhagaa ajaa'ibaatiin walitti deebinee jirra. Sagantaan kunis maali? Sagantaa seenaa bareedaa ajaa'ibaa takka shaashambaa goonee kan wajjin dubbisnu taha. Haga xumura sagantaa keenya guyyaa har'aatti nu faana turaa kan isiniin jedhu an obboleessa keessan Khalid Saabiti. Haga xumuraatti nu faana tura. mata dureeni waan nu warra waliin dubbisnu seenaa jaalala halaalaa jedha akkasuma yookaan waadaa qalbii jedha. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Har'a seenaa dhugaa tokko kan isiniif himnu ta'a. Seenaan kun seenaa jaalalaa, obsa, iimaanaa fi amanamummaa irraa barumsa guddaa qaba jennee waan yaadneef isiniif finnee dhufnee jirra. Haga xumuraatti nu faana turaa isiniin jenna. Magaalaa xiqqoo tokko keessatti dargaggeessa maqaan isaa Ahmad jedhamutu jiraata ture. Ahmad qabeenya guddaa hin qabu ture, garuu nama salaata isaa eeggatu, hojii isaatiin jiraatuu fi maatii isaa kabajuu fi nama hundatti gaarummaa agarsiisu ture. Namoonni baay'een akkana jechuun dubbatan turan. Ahmad hiyyeessa ta'uu danda'a, garuu qalbiin isaa mootummaa caalaa bal'aadha jedhanii akkas waa isaa dubbatan. Guyyaa tokko Ahmad mana kitaaba mootummaa keessatti kitaaba dubbisaa ture. Yeroo sana intalli takka suutaan ol seentee maqaan ishee Aminaa jedhamti turte. Aminaan uffata Islaamaa sirriitti uffattee turte, mataa gadi qabattee nagaan deemti, nama hin jeeqtu, sagaleen ishees tasgabba'aa ture. Ahmad yeroo jalqabaaf ishee arge. Qalbiin isaa akka tasaa ni dhaabbate. Garuu yeruma sana ofiin akkana jedhe: yaa Rabbi, qalbii koo haraamitti hin geessin, yoo isheen naaf gaarii taate karaa halaalaatiin naaf kenni jedhee dhiise. Innis mataa isaa gadi qabatee kitaaba isaa dubbisuu itti fufe. Guyyoonni ni darbanii yeroo tokko tokko mana kitaabaa sanatti wal argu. Garuu walitti naasa'an, walitti illee hin bilbilan, ergaallee walitti hin arginan. Lamaan isaanii waan tokko beeku. Jaalallee Rabbii hin jaallanne barakaa hin qabu jechuu beeku lamaan isaaniitiyyuu jechuudha. Guyyaa tokko Aminaan yeroo gara manaatti deebitu dubartiin jaartiin takka karaa ce'uu dadhabde. Namoonni hedduun bira darban. Ahmad garuu dhaabbatee jaartii sana suuta qabee karaa ceesise. Homaa irraa hin eegne. Aminaan fageenya irraa waan kana hunda argitee qalbii ishee keessatti akkana jette: nama akkanaa qabaatuun ni ulfaata, Rabbi isaa haa eegu jettee du'aa gooteef. Garuu isheenis qalbii ishee Rabbitti dhiiste. Halkan sana Ahmad salaata taajudaa booda harka isaa ol kaasee akkana jedhe: yaa Rabbii koo, ani cubbuu irraa na eegi. Yoo jaalalli kun gaarii ta'e karaa halaalaan naaf salphisi. Yoo naaf hin taane immoo ta'e qalbii koo irraa baasi, waan caalu naaf kenni jechuun Rabbiin kadhate. Ahmad hin beekne ture. Yeroo sanumaa Aminaanis du'aa'ii wal fakkaataa gochaa turte. Garuu qormaanni isaanii amma jalqabaa ture. Sababni isaas guyyaa itti aanu abbaan Aminaa nama tokko waa'ee gaa'ila ishee dubbachuuf gara manaatti waame. Guyyaa tokko galgala abbaan Aminaa maatii isaa walitti waamee, Aminaa jedhee, har'a keessummaan nu bira dhufa, dargaggeessa hojii gaarii qabudha, waa'ee gaa'ilaa si gaafachuuf dhufa jedheen. Aminaan qalbiin ishee ni raafame, homaa hin dubbanne. Mataa gadi qabattee akkana qofa jette: abbaa koo, murtii keessan nan kabaja, garuu yeroo muraasa naa kenna. Istikhaaraa salaachuun Rabbiin qajeelfama barbaada jetteen. Abbaan ishee yeroo jalqabaaf dinqisiifatee tole jedheen. Halkan sana Aminaan imimmaan waliin salaata istikhaaraa salaattee, yaa Rabbi, yoo namni kun anaaf gaarii ta'e qalbii koo itti naaf bani, yoo naaf hin taane immoo karaa gaarii ta'een narraa salphisi, haala abbaa kootiin illee walitti hin buufne jetteen. Yeroo kana keessatti Ahmad wanta kana keessaa homaa hin beekne. Inni hojii isaa qofa irratti xiyyeeffatee ture. Haa ta'u malee halkan hunda du'aa'ii isaa hin dhiisu ture. Guyyaa tokko abbootiin hojii tokko isa waaman. Ahmad, amanamummaa kee arginee jirra. Magaalaa guddaa keessatti hojii gaarii siif kennuu barbaanna jedhaniin. Oduu kana dhagahee gammadee garuu yaada tokko qofa qaba ture. Yaa Rabbi, milkaa'inni kun amantii koo irraa na hin fageessin jedhee sodaate. Guyyaa itti aanu namni Aminaa gaafachuuf dhufe mana isaanii seene. Dargaggeessa uffata bareedaa uffatee ture. Maallaqa baay'ee qaba. Konkolaataa qaalii qaba. Garuu yeroo dubbatu of tuulummaa isaa ifatti mul'isee ture. Aminaan qalbii isheetiin nagaa hin arganne. Isheen hubattee qabeenyi nama guddaa nama hin godhu, amalli gaariin nama guddaa nama godha jechuun dubbatti ture. Garuu murtiin amma iyyuu hin kennamne. Dhuma galgala sanaatti wanti nama hunda ajaa'ibe tokko ta'e.
namni hojii Ahmad waliin hojjetu tokko osoo hin beekin abbaa Aminaa waliin wal bare. Innis akkana jedhe, yoo dargaggeessa amanamaa barbaaddan Ahmad jedhamu tokko nan beeka. Hiyyeessa ta'uu danda'a garuu amanamummaa isaa irratti namni lama hin dubbatu jedheenin. Jechi sun qalbii Aminaa keessatti yaada haaraa uume. Garuu inni Ahmad eenyu akka ta'e amma iyyuu hin beeku. Guyyaa lama booda abbaan Aminaa hojii tokkoof gara magaalaa bahe. Osoo karaa deemaa jiru konkolaataan tokko karaa cinaa dhaabbatee namoonni baay'een ilaalaa turan. Garuu namni gargaaru hin turre. Yeroo sanatti Ahmad hojii isaa irraa deebi'aa ture. Osoo hin yaadin gara konkolaataa sanatti fiigee jaarsa konkolaataa keessaa baasee bakka nagaa kaa'e. Ambulaansii waamee bishaan kennee hanga maatiin isaanii dhufanitti achuma bira ture. Jaarsi sun eenyu akka ta'e Ahmad hin beeku ture. Garuu yeroo muraasa booda dhugaan bahee jaarsi sun abbaa Aminaa ture. Abbaan Aminaa dinqisiifatee mucaa koo maqaan kee eenyu jedhee gaafate. Ahmad gad of qabee deebise, Ahmad jedhama. Waanan godhe dirqamaa namaa waanan ta'eef isiniif godheen jira jedheen. Galata guddaa fudhachuu hin barbaanne suuta jedhee achi deeme. Abbaan Aminaa garuu yaadaan guutamee kun dargaggeessa namoonni naaf himan sana ta'uu danda'a jedhee of gaafate. Galgala sana mana isaa deebi'ee haadha Aminaatiin akkana jedhe, ani har'a dargaggeessa dinqisiisaa tokko arge. Qabeenya isaa hin beeku, garuu amala isaa arguun qofti naaf ga'a jedheen. Yeroo kana Aminaan callistee dhaggeeffachaa turte. Qalbiin ishee ni dhahe. Garuu maqaan dargaggeessa sanaa sun yeroo abbaan ishee jedhu Ahmad jedhu qalbiin Aminaa tasgabbaa'uu dadhabe. Garuu homaa hin dubbanne. Halkan sana salaata booda akkana jette, yaa Rabbi yoo kun murtii kee ta'e karaa gaariin walitti fidi, yoo hin taane immoo qalbii keenya nagaan guuti jettee kadhatte. Ahmad garuu wanti hundi mana Aminaa keessatti ta'aa jiru homaa hin beekne ture. Inni hojii isaa qofatti itti fufee rabbi irratti illee hirkatee rabbiin kadhachaa ture. Garuu yeroo dhihootti qormaanni guddaan isaan eeggata ture. Guyyaa muraasa booda abbaan Aminaa murtee tokko murteesse. Nama Ahmad jedhamu kana beekuun barbaada jedhe. Namni hojii isaa waliin hojjetu tokko irraa bakka Ahmad hojjetu gaafatee gara achii deeme. Yoo achi ga'u wanta ajaa'ibaa tokko arge. Ahmad osoo hojii isaa hojjetaa jiru yeroo salaataa ga'eennaan hojii isaa dhaabee masjiidatti qajeele. Namoonni gariin hojii itti fufan. Inni garuu rizqiin koo harka Rabbii jira jedhee salaata deeme. Abbaan Aminaa fageenya irraa ilaalaa ture. Qalbiin isaa suutaan jijjiiramaa ture. Garuu yeroo mana deebi'u obboleessi isaa yaada biraa qaba ture. Inni hiyyeessa, intalli kee jireenya rakkisaa keessa akka seentu hin barbaadda jedheen. Dubbiin sun qalbii abbaa Aminaa keessatti wal'aansoo uume. Gama tokkoon amala gaariin Ahmad isa hawwata. Amalli gaariin Ahmad qabu isa hawwata gama tokkoon. Gama biraatiin immoo sodaa hiyyummaan isa yaaddessa. Yeroo kanatti Ahmad oduu hin eegne tokko dhagahe. Dhaabbanni inni hojjetu gara magaalaa fagoo isa erguuf murteesse. Hojiin sun mindaa guddaa qaba ture, garuu waggaa lamaaf achi turuun dirqama ture. Ahmad halkan sana salaata booda yaa Rabbi, salaata booda yeroo dheeraa du'aayii godhee yaa Rabbi yoo deemuun koo gaarii naaf ta'e naaf salphisi. Yoo achi hafuun koo gaarii ta'e qalbii koo tasgabbeessi jedhee Rabbi kadhate. Guyyaa itti aanu murtii isaa kennuuf qophaa'ee garuu yeruma sana abbaan Aminaa balbala mana Ahmad rukute. Ahmad balbala banee yeroo isa argu rifatee abbaan Aminaa suuta jedhee akkana jedhe, ani si waliin dubbii barbaachisaa qaba jedheen. Ahmad gara manaatti isa affeeree garuu Ahmad hin beekne dubbiin abbaa Aminaa jedhu jireenya isaa guutuu jijjiiruu danda'a. Ahmad abbaa Aminaa balbala isaa dura dhaabbatee jiru argee baay'ee dinqisiifate. Kabajaan ol seensisee teessise. Erga nagaa wal gaafatanii booda abbaan Aminaa callisee yeroo muraasa taa'e. Sana booda suuta jedhee akkana jedhe, yaa Ahmad waa'ee kee waan baay'ee gaarii dhagaheera. Har'as waan ati naaf goote hin dagadhu jedheen. Amanamummaa fi amalli kee baay'ee na gammachiise jedheen. Ahmad gad of qabee galanni kan Rabbii haa ta'u, ani waan gaarii hojjedhe yoo jiraadhe isa qofatu itti galateeffatama jedheen. Abbaan Aminaa illee itti fufee gaafii tokko si gaafachuu barbaada. Intala koo Aminaa ni beektaa jedhee gaafate. Ahmad qalbiin isaa rifatee garuu ija isaa gadi qabatee akkana jedhe, eeyyee ani ishee argeera, garuu takkaa wal dubbifnee hin beeknu, kabaja Rabbii irraa kan ka'e karaa haraamaatiin ittiin dhiyaanne jedheen. Deebiin isaa sun abbaa Aminaa baay'ee gammachiisee inni yeroo muraasa callisee booda akkana jedhe, namni hedduun intala koo argachuuf yaaleera, garuu ani har'a amalli namaa gaariin qabeenya caalaa akka ta'e hubadheera jedheen. Ahmad homaa hin dubbanne. Qalbiin isaa garuu Rabbiin galateeffachaa ture. Garuu yeroo sanatti abbaan Aminaa dubbii isaa xumuree akkana jedhe. Garuu jechi sun Ahmad yaaddesse.
ati ammoo hojii guddaa argattee jechuun dhagaheera. Yoo intala koo fuudhuu barbaadde jalqaba hojii kee fi jireenya kee sirnaan jiraadhu. Sana booda maatii kee wajjin karaa sirrii natti dhufiitii na gaafadhu jedheen. Ahmad gammachuu fi sodaa walitti makame keessa seenee sababni isaas hojii haaraan sun magaalaa fagoo deemuu isa barbaachisa. Yoo deeme waggaa 2 Aminaa irraa fagaatuu danda'a. Yoo hafe immoo carraa hojii guddaa sana dhabuu mala. Halkan sana Ahmad quraana qara'ee salaata booda akkana jedhe. Yaa Rabbi ani qabeenya osoo hin taane jaalala kee barbaada na qajeelchi murtii gaarii naaf filadhu jedhee Rabbiin kadhate. Guyyaa itti aanu murtiin isaa ifa ta'uuf qophaa'e. Garuu yeroo sanatti bilbilli tokko dhufe. Oduu bilbila sana keessa ture eenyullee hin eegne. Oduu bilbila sana keessa jiru eenyullee hin eegne. Bilbila sana hoggaa kaasu hogganaa dhaabbata isaa ture. Ahmad murtiin kee maal ta'e? Boru magaalaa karaa haaraatti imaluuf qophiidha jedhee gaafate. Ahmad yeroo muraasa callisee hafee ka'ee akkas jedhe. Yeroo muraasa naaf kenna murtii koo salaata istikaaraa booda isinitti hima jedheen. Hogganaanis ni dinqisiifate. Namoonni baay'een hojii guddaa akkanaa yaada tokko malee fudhatu ture. Garuu Ahmad murtii sana Rabbiin akka qajeelchu barbaada ture. Yeroo wal fakkaataatti mana Aminaatti rakkoon biraa uumame. Obboleessi abbaa ishee yeroo dheeraa booda dhufee akkana jedhe. Maaliif dargaggeessa hiyyeessa sana teessee eegdaati? Nama dureessatti hin heerumtu maaliif jireenya mijaa'aa akkasiif ta'uun barbaaddu jedhee itti lole Aminaatti. Aminaan garuu kabajaan deebistee akkana jette. Qabeenyi har'a jira boru ni bada. Amalli gaariin garuu yeroo hunda nama waliin jiraata jetteen. Dubbiin ishee namoota hedduu callisiise. Halkan sana Ahmad murtii isaa dabarfatee hogganaa isaatti bilbilee akkana jedhe. An hojii kana nan fudhadha yookaan nan deema garuu amantii koo fi maatii kootti hin dagadhu achumatti hin jabeeffadha jedheen. Yeroon deebi'us karaa sirriin fuudhan barbaada jedheen. Murtiin sun salphaatti hin turre garuu Ahmad beekee ture. Yeroo tokko obsuun waan jaallatan dhiisuu miti yeroo sirrii eeguu jedhama. Guyyaa inni imalu osoo buufata konkolaataa jiruu fageenya irraa nama tokko arge. Namni sunis abbaa Aminaa ture. Inni gara Ahmad dhufee harka isaa qabee yaa Ahmad jedhee deemi. Hojii kee hojjedhu ani waadaa siif gala. Yoo Rabbiin siif barreesse yoo deebitu balballi mana koo siif banaadha jedheen. Jechi sun imimmaan Ahmad ija keessa guutee inni harka abbaa Aminaa qabee akkana jedhe. Inshaallah waadaa kun an eega. Konkolaataan suuta ka'ee Ahmad gara magaalaa fagoo imale. Aminaan garuu balbala mana ishee dura dhaabbattee harka wal qabattee du'aa gochaa turte. Garuu lamaan isaanii hin beekne. Magaalaa haaraa keessatti qormaanni isaanii isa guddaan amma jalqabuuf ture. Ahmad gara magaalaa haaraatti erga ga'e booda jireenya haaraa jalqabe. Hojiin isaa ulfaataa ture. Ganama irraa haga galgalaatti ni hojjeta ture. Haa ta'u malee salaata 5 takkaa hin dhiisu ture. Namoonni hojii isaa keessatti akkana jedhan. Ahmad ati maaliif yeroo hunduma salaataaf ariifatta? Inni immoo kolfa xinnaadhaan deebisee hojiin koo naaf barbaachisa garuu Rabbiin koo hojii koo caalaa naaf barbaachisa jedheen. Hojiin koo naaf barbaachisa garuu Rabbiin koo hojii koo caalaa naaf barbaachisa jechuun deebiseef. Jechi sun namoota hedduu yaachise. Ji'oonni darbanii Ahmad hojii isaatiin amanamummaa guddaa argate. Hogganaa isaa mindaa isaa ol kaasuu murteesse. Garuu Ahmad qabeenya walitti qabuu qofa hin yaadne. Qarshii isaa keessaa harka tokko maatii isaatiif erga. Harka tokko ammoo hiyyeeyyiif sadaqaa kenna ture. Yeroo kana keessatti Aminaanis qormaata cimaa keessa turte. Namni dureessi duraan ishee gaafate sun ammas deebi'ee dhufe. Maatii isheetiin akkana jedhe. Waan barbaadan hunda isiniif nan godha. Mana konkolaataa fi qabeenya isiniifan hin kenna jedheen. Namoonni gariin yaada isaa deeggaran. Garuu Aminaan sagalee tasgabbaadhaan akkana jette. Ani nama qabeenya qabu osoo hin taane nama sodaa Rabbii qabuun barbaada jetteen. Dubbiin ishee namoota hedduu ajaa'ibsiisee halkan sana abbaan Aminaa yaada cimaa keessa seene. Inni amma hubachuu jalqabe. Qabeenyi jaalala dhugaa hin bitu. Amalli gaariin garuu qalbii namaa ni mo'ata jechuu hubate. Guyyaa muraasa booda Ahmad oduu gammachiisaa argate. Hogganaan isaa waamee akkana jedhe. Ahmad amanamummaa keetii fi badhaasa guddaa siif kennineerra. Ji'a muraasa keessatti boqonnaa dheeraa fudhatteetta. Gara maatii keetii deebi'uu dandeessa jedhameen. Ahmad yeroo sana sujuuda galataa bu'ee qalbii isaa keessatti maqaa tokko qofa ture. Qalbii isaa keessatti maqaan tokko qofa ture. Aminaa maqaa jedhu abeet jaalala. Garuu yeroo inni gara manaatti deebi'uuf qophaa'u namni tokko iccitii guddaa tokko isaaf hime. Iccitii kana beekuu qaba. Ahmad rifatee dhaabbate. Ahmad oduu Aminaa dhagee halkan sana hirriba dhabe. Garuu ofiin akkana jedhe. Yaa Ahmad murtiin Rabbii dura hin fiigin isa irratti hirkadhu jedhee ofitti asaase. Ganama barii hogganaan isaa bira dhaquudhaan boqonnaa ariifachiisaa gaafate. Hogganaan isaa amala Ahmad beeka ture.
ati nama amanamaa waan taateef deemi maatii kee bira dhaqi rabbiin si haa milkeessu jedheen Ahmad galateeffatee gara magaalaa isaa imale. Yeroo sanatti mana jara abbaa Aminaa faatti walga'iin maatii gaggeeffamaa ture. Namni dureessi duraan Aminaa gaafate sun maatii isaa wajjin deebi'ee dhufe. Abbaan isaa akkana jedhe, har'a deebii xumuraa barbaanna. Abbaan isaa akkana jedhe, har'a deebii xumuraa barbaanna. Mana keessa callisni ulfaataan bu'e. Abbaan Aminaa gara intala isaa ilaalee akkana jedhe, intala koo murtiin dhumaa kan keedha. Ani humaas hin dirqisiisu jedheen. Aminaan imimmaan ija isheerraa haqachaa akkana jette, abbaa koo ani nama sodaa rabbii qabu malee nama qabeenya qabu qofa hin filadhu jetteen. Namni dureessi sun aaree ka'ee jaalalli qabeenya malee hin jiraatu jedhee ba'e. Abbaan Aminaa garuu yeroo jalqabaaf ifatti akkana jedhe, lakkii qabeenyi amala gaarii bakka hin bu'u jedheen. Yeruma sana balballi mana isaanii rukutame. Namoonni hundi gara balbalaatti garagalan. Abbaan Aminaa balbala bane. Achitti Ahmad abbaa isaa fi haatii isaa kabajaan dhaabbatanii turan. Ahmad mataa gadi qabatee akkana jedhe, assalaamu alaikum jedhee isaan dubbise. Salaamtaa deebisanii fi har'a karaa rabbiin jaallatuun maatii koo wajjin intala keessan fuudhuuf dhufeera jedheen. Mana keessaa callisni guddaan bu'e. Aminaan imimmaan gammachuu dhoksuu dadhabde, garuu abbaan Aminaa deebii isaa battaluma sanatti hin kennine. Inni akkana jedhe, har'a halkan tokko naaf kittii guddaa kana rabbi kadhadhee borisnitti hima jedheen. Ahmadillee ittiin walii gale. Garuu halkan sun halkan jireenya isaanii guutuu murteessu ta'e. Halkan sun Ahmad, Aminaa fi maatii isaanii hundaaf halkan dheeraa ture. Ahmad mana isaatti deebi'ee salaata taajudaa salaatee sujuuda keessa tureetii imimmaan isaa lafarra bu'e. Yaa Rabbi, ani intala kana karaa haraamaatiin hin barbaanne, si sodaadheen obse, yoo isheen naa gaarii taate qalbii maatii ishee naaf laaffisi jedhe. Yeroo wal fakkaataatti Aminaanis halkan guutuu quraana qaraatee du'aayii gochaa bulte. Abbaan Aminaa immoo hirribni isaan dide. Yaada tokko qofa yaadaa ture. Ahmad hiyyeessa ture, garuu amanamaa ture. Namni dureessi sun qabeenya guddaa qaba ture, garuu of tuulaa fi kabaja namaa hin qabu ture. Ganama barii abbaan Aminaa masjiida dhaqe. Erga salaata subii salaatee booda sheeka masjiida bira taa'ee sheekni sheekaan waa hunda dhaggeeffatee akkana jedhe, yaa obboleessa koo, qabeenyi namaaf ni dhufa ni darba, garuu sodaan rabbii fi amalli gaariin bu'uura gaa'ilaadha. Intala kee nama amantii fi naamusa qabuuf kennuun siif wayya jedheen sheekni sun. Dubbiin sun qalbii isaa tasgabbeessee manatti deebi'ee maatii isaa walitti waamee Ahmadii fi maatii isaas waamicha argatanii gara mana Aminaa dhufan. Hundumtuu callisanii ta'an. Abbaan Aminaa ol ka'ee akkana jedhe, ji'oota hedduudhaaf isin ilaaleera. Ahmad qabeenyaan guddaa ta'uu baatus amantii fi amanamummaa guddaa qaba. Innis gara Ahmad ilaalee itti fufe, yaa Ahmad, ani intala koo Aminaa siif kenneera. Yeroo sana Aminaan imimmaan gammachuu dhangalaastee Ahmadis mataa isaa gadi qabee sujuuda galataa bu'e. Maatiin lamaan isaa takbiiraa fi du'aa'iidhaan gammachuu isaanii ibsatan. Garuu yeroo hundi xumuramee jedhe balballi mana isaanii ciminaan rukutame. Namni tokko ariitiin ol seenee akkana jedhe, obsa. Garuu yeruma sanatti namni tokko ariitiin mana seenee, obsa, dhimmi guddaan tokko jira jedhe. Namni sun obboleessa guddaa Ahmad ture. Hafuura baafachaa akkana jedhe, yaa obboleessa koo, dursee dubbachuun barbaachisaa ta'eera. Namni tokko maqaa kee balleessuuf odeeffannoo sobaa magaalaa guutuutti facaasaa jira. Namoonni mana keessa turan hundi rifatan. Abbaan Aminaa gaafatee maal jedhaa jiru jedhee gaafate. Obboleessi Ahmad deebisee, namni dureessi duraan Aminaa fuudhuuf barbaade sun Ahmad hojii isaa irraa ari'atameera. Mootummaa irraa liqii guddaa qaba jedhee soba tamsaasaa jira jedheen. Ahmad tasgabbaa'ee taa'ee aaruun hin dubbanne, of eeguunis hin ariifanne. Suuta jedhee akkana jedhe, yoo dhugaan na bira jiraate rabbiin isa ni mul'isa. Yoo dhugaan na bira jiraate rabbiin isa ni mul'isa. Ani nama arrabsuun of hin qulqulleessu jedhe. Jechi isaa qalbii namoota hunda tuqee yeruma sana bilbilli Ahmad bilbilame. Hoogganaan isaa ture. Sagalee ol kaasee akka namni hundi dhaga'u godhee bilbila bane. Hoogganaan isaa akkana jedhe, Ahmad, hojii kee irratti amanamummaa fi qulqullina agarsiifteef badhaasa guddaa siif murteessineerra. Torban dhufu hojii olaanaa siif kennina jedheen. Namoonni mana keessa turan wal ilaaluu jalqaban. Somni hundi yeruma sana diigame. Abbaan Aminaa imimmaan ofirraa haqee har'a hubadhe jedhe. Namni dhugaa rabbiin isa hin salphisu jechuun har'a hubadhe jedhe. Namni soba oofu sunis waan godhe irraa qaanfachee achi ba'e.
Guyyaan sun guyyaa gammachuu guddaadhaan xumurame. Maatiin lamaan wal mari'atanii guyyaa nikaa murteessan. Nikaan isaanii ji'a tokko booda masjiida keessatti akka raawwatamu walii galan. Garuu Ahmad gara mana isaatti yeroo deebi'u haati isaa dhukkubsattee kuftee argamte. Doktorri waan hamaa tokko dubbate. Yaaliin ariifachiisaan barbaachisa. Ahmad qarshii walitti qabee hunda yaalii haadha isaatiif ooluu danda'a. Yoo akkas ta'e nikaan isaa ni harkifata. Ahmad murtii ulfaataa bira ga'e. Ahmad qarshii waggoota hedduuf kufate ilaalee qarshiin sun nikaa isaatiif ture. Garuu amma jireenya haadha isaa baraaruuf barbaachisaa ta'e. Ahmad yeroo tokkollee odoon shakkin suuta jedhee akkana jedhe. Nikaan yoo ture ni dhufa. Haati koo garuu bakka hin buutu jedhe. Yeruma sanatti qarshii isaa hunda yaalii haadha isaatiif kenne. Hojjettoonni hospitaala saffisaan yaalii jalqaban. Halkan sana Ahmad masjida keessa kophaa isaa taa'ee quraana qara'aa ture. Imimmaan isaa dhoksuun hin dandeenye. Yaa Rabbi, ani waan sirrii natti fakkaate filadhe. Ati immoo karaa ani hin beekne na banuu dandeessa jedheen. Yeroo kana mana Aaminaatti oduun sun gahe. Aaminaan dhageessee calliste. Namoonni tokko tokko akkana jedhan. Dabarsan. Egaa nikaa kana yeroo biraatti haa dabarsan. Garuu Aaminaan kolfaxinnaan deebistee ani qabeenya Ahmad hin jaallanne. Amalaa fi sodaa Rabbii isa jaalladhe. Guyyaa itti aanu Aaminaan haadha ishee waliin hospitaala dhaqan. Nyaataa fi waan barbaachisu qabatanii dhufan. Haati Ahmad imimmaan ishee dhangalaasaa akkana jette. Yaa intala koo Rabbi si haa eebbisu. Ahmadis yoo kana qalbiin isaa caalaatti tasgabbaa'ee inni hubate. Jaalallee halaalaan ijaarame rakkoo keessatti ciminaan isa agarsiisa. Torban tokko booda doktorri oduu gammachiisaa fide. Haati kee fooyya'aa jirti. Yoo Rabbi jedhe ni fayyiti jedheen. Ahmad sujuuda galataa bu'ee garuu yeroo hospitaalaa ba'u bilbilli tokko isaaf bilbilame. Bilbila sana irraa sagaleen tokko akkana jedhe. Ahmad, ani eenyu akka ta'e yeroo ammaa hin beektu. Garuu yoo Aaminaan fuudhuu yaalte iccitii tokko si jalaa baasa jedheen. Ahmad rifatee dhaabbate. Bilbilicha battalumaan cufame.